macheessu. Sababa jimaa qamee mirqaaneetiin walakkaa tana kufe takkaa dhageessanii. Osoo biyyuma guutuuyyuu bulchaa isin hin jedhan akkamitti bulchuu deemtan isin? Ammoo jimaa oggoo nyaatan namni jimaanii fi bunni obboleeyyanuma. Bunni ni nashaaxuma fida. Waa gabaa jimaan ni nashaaxuma fida. Saniifuu awwanni ni ajaa'ibee fixuu dadhabe. Buna kana ittiin guufatan. Jimaa kana ammoo kan wanni silaa biyyaa himan. Rabbi tokkicha faa barsiisu, rasuula faa barsiisu, amantii faa barsiisuun kan jirtu jimuma kanatti xiyyeeffatan. Soogii dubbii wanni nama fakkaattu. Dubbiin tun jimaa dhabuudhaaf himoo. Moo waan inni ta'e beekuudhaaf himoo. Moo maaluma nama jechisiifti. Ammoo isin akkasirraan fakkaattu. Yoo jimaan qabaannees biti teenya bal'oo akka dhaabnuuf jimaa dhaabbadha. Ama tokko nama rakkaba. Ama lama nama rakkaba. Yoo kan hin beeyne taataniis jimaan nama macheessu. Jaartii fi haadha nama wallaalchisu. Firran nama fincaansisu. Baradha. Tanaan isinii dhaama. Obboleeyyan kiyya. Kan na dhageessan. Kan na agartan. Akkasi quba qabaadhaa. Nama jimaan haraami ji'u. Wanni ji'uuf waa lamarraa takkuma. Wa'immaa hin qabneefi ja'a. Wa'immaa wallaalaafi ja'a. Gaaf tokko ja'an. Sheekni Yamanii tokko. Warra jimaan haraami ji'u kanaan akka je'een. Mee najjaara lama. Warra mana jaaru. Tokkoo farshoo dhugu. Tokkoo jimaa qamehee jimaan dalagu. Naafidaa hogga ji'uun lamaan hoggu fidaniif mana kana mee fooqi ijaaraa je'een. Ogwaanii fi duuba mana irii ol bahan namni farshoo dhugu tarkaanfii hin danda'u. Tarkaanfii hin danda'u. Qaamaan ni hollata. Fincaanii qabachuu hin danda'u. Achirraa kufee du'e. Kaan ammoo fooqi sun kontiraata fudhatee jaaree bakkaan ga'e. Sheekni Sideen yoo jettaniis Imaamu Shawqaanii. Jimaa kana na akka ja'an gaaf tokko ulamaan takka ja'anii warra Yamaniin. Jimaan haraamii ja'aniin. Warri Yaman akka ja'aniin mee haraaminaa firdii godhuun duratti waan beekan takka ha. Hukmii dura tasawuraa duraati. Waan beekan takka firdiitti godhanii jimaa kana baala nyaatammoo hiddasaan nyaatammoo moo midhaansaan nyaatanii ja'aniin. Duuba warri haraami jiru kun akka ja'aniin nu waan beeynuu ja'aniin. Duuba ulamaan Yaman akka jetteen akka Shawqaanii kunfaan saahibul beeyti adraa maa fi beeytihi ja'aniin. Abbaan manaa waan mana isaa keessa jiru isumaa beekaa tii duuba hin beeytanii waan beekan haraaminaa murteessanii firraayif qabaa ja'aniin. Akkasuma amma sheekni keenya Sheekul Useymiiniin oggaanii fi jimaarraa gaafatan akka ja'an waan jimaa warruma jimaa beekuuf dhiifnaa ja'an jechuudha. Waan hin beeynetti seenan jechuudha bara. Amma wanni ajaa'ibaa namni gariin faan biyya jimaa teenya tana taa'ee jimaa dhihanfatee jimaa qamahaa qamahuu baatu waan jimaan bitan masruufa jimaadhaa kana nyaataa kanaan jiraachaa diin baratee amma ammaas jechuu warri jimaa nyaatu keessaahoo harariin warri harar ge'ee bahaseennaa idduu jannatan barbaadan jannata haajaan qaban akhiraa haajaan qaban jechuun waan nama qaanfachiisu waan nama qaanfachiisu. Kanaafuu obboleeyyan keenya waan jennu waan dhiifnu naa gargar barruu jechaa naa jiraadhaa waan dhaggeeffattaniifillee galatoomaa. Wassalaamu alaikum. Jirtan si waa akiraa jirtan agarra. Umrii kenna guutuu caatiin biyyuma kanan turre. Kalee dhengadda. Ummata kanarra wal qabuun ummata kanatti wal gadi dhiiftanii ulamaa biyya sanii waliin mari'attanii waan tokko gara tokkotti ciibsuu jirtu. Of duratti itti qabne maan idme isin nu leelliftan kuni haga yoomiititti.
miidhama namaa laale yoo nam tokko afaan bahe aldhoolli hagana gahu yoo itti deemu ololli hagana gahu ololli nama diinaatii miti hiriyyaa harree waliin tiisanii namni hin jenne waan fokkattu akkana namni namaan jedhu anatu sirra beeka jechuu qaba ulamaan keenna ka harar waan aalima saniin jedhu ana sirra beeka ilmoolee isaatiin akkana jechuu qaba na bakka buutee akkasin jedhin nagayatu irra jabaa nagaya tiisina nagayatu hangafaa nagaya tiisina walqabannaa kennatu irra bareeda walqabannaa kenna cimsanna naddeebii kenna ana wayyaa sirra shee'e balutu akkana jedhee wayya kitaaba waliin qaaqa warri afaan bahee alaa waan hin malle waliin jechuun fokkattuudha yoomuu bareedduu miti dubbii diinatu deebisee beeka dubbii caalimatu deebisee beeka ahkaama shar'ii caalimatu beeka aqiidaa irraa haasahuu caalimatu beeka warri kun deebii walii haa kennu isi warri deebii walii kennaa jennu kun ammoo raftanii ummata afaan ofitti hin baasinaa ummata keessan budaa nyaachisaa jirtanii ummata keessan bofaa fi jawwee afaan buusaa jirtanii rabbi sodaadha ulamaan islaamaa ilma malee maa akiraa nu galchitan maaliin ilmooleen teenna kaatee isin callifnaan afaan keessa isin buutee isin irratti rabbi komatee walijii kiyya jedhee ummanni kun miidhamuu deema rabbi sodaadha rabbi haa sodaatamu kaddama ummata keenna leeyla wa nahaar tajaajila wali mari'adha ummata keenna walgahii da'waa jettanii waluma geettanii nyaatanii dhuydanii wal bashannantanii wal dhungattanii marcumaa of jalatti tiisuu kana bira taraa ay bira taraa bakka kana bira taraa eega bakka godhanne eega rabbi mataa nutti godhe eega rabbi qixa lafaatittillee bootaa nutti godhe eega minjalee lafaatittillee rabbi bootaa nutti godhe osoo biyyuma guutuuyyuu bulchaa isin hin jedhan akkamitti bulchuu deemtan isin akkamitti idmee uumanu hammeessu osoo dhageennu qabrii galla nuti ka ofii wal bulchuu dadhabdan qur'aanaa fi hadiisaan biyyuma guutuu bulchaa jechuu osoo carraan isin gahe akkamitti bulchuu heddan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تربية غنوانا كنا ولي قدر بوم جروني قردانيمي وايا جمادا يروهم دا نرفا نغا تقومات تتوك إغاسا الرا وانين رجاء زنقودو فين دو في الرا مالي رجاء زنقودو دادو في خجماك أما أمبانون خجما هنقماني خان نما جما كماو أرك خان نما جما كماو دغي ربي نرجع اسم غدا مي اسومت نادي بيسادا نما جما كمه فوق الراوتالو ديسي بويو متكتن الرانسلا اوتالو هندندين نين اوتالا جي ميلي غما گهو في دبي سبب جما كمه مرقانيتين ولكا تنكف تكا دغيزني شوف إلا نو نمني وان صداتم قمني متان ساتو صدادا يتورمون نقوني في ممنوت إلا نمني يوني في افتولم مانتوني دام غانا مدبرت بكا إسين نمان جيسو ربي نرقا إسين قدا تكا فوق إرى أطالو ديسي حالا يومتك قوتك تميلي راچنا مگه اوندن دینyer raanama utaalu gartanii taa akkana jaa yaa obboleeyyan keenya takkaa nama dhiiraatiin obboli intal jee takkaa gartanii sababa jimaa qamuudhaatiin intalaan obboleeysa gurbaa nama jee takkaa gartanii akkamin namni maqaa da'awaa ba'atee maqaa sheekummaa ba'atee kan qaanfan kijiba dila kana sobag hanka kana geewu fadhu miliyoona lamaa miti hanga fadhattii fi itti haayamanu yoo wanni aarsee jiraate immoo miidiyaa duratti as bihee nama saniin aarsaadhaaf fi kanaan aarsaadhaaf qoma dhawatee jechuun hangam takka sadarkaa ilmiidhaatii fi sadarkaa da'awaadhaa gebbuufti.
mee rabbi sodaadha isiniin qaba nama sababa jimaa qama'uudhaatiin sadarkaa tana gee yaa jara keenya namni yoonii fi murteeyse bar jimaa bar haqama'uun haraami je'us arranu haara yaameti ka haraamillee ta'uu baattu aboo wanni kun karaa haadhaaf firraa wooma jibbaadhaa takkaa dhiisaa je'ullee agarre kan inni kun waanuma akka mubaayi takka nyaatanis dhiisanii sumaa qamaanis dhiisanii sumaatii mika je'us agarre kan shuba haadhaaf irraa an irraa hin dhaabbadha je'us agarre baran kanaa mika ajaa'iba natte gurra kiyya kana dhugoomsuu dadhabeetiin laata namuma da'awaan godha je'u laata waan garaa keessatti haasaa'uudha jira moollee laata waraabuu if quban qabu innummaan waan jimaarra nama mirqaansuu qamee na fakkaatteen waan jimaarra nama macheessee jechuu jira mire kan jimaarra jimaa fi wallee bunaa fi waan biraa takka walii idaatee as bihe malee namni saniifumaafuu sila lama mileenata kana dura dhaabbatee fooqirraa barara adillaa 40 fi wayiitti jira adillaa wallee tanuma fooqirraa bararuu taakka halkanii guyyaa adda wallaaluu 2 dhiiraa fi dubartii adda wallaaluu 3 kana ragaan ati himtu yaa jara keenya waan hin taane dubbattanii waan hin taane illee naman dubbisina gama biraatiin ergaa biraatiin qaba namoonni gariin ammaas haaraam jechuu dubbachuu dadhabeeti kan nuti beeynuu jira kanu birattu awoo jimaa kana silaa isinuma sodaanne malee fatwaani goona jechaa jiru ganaa ulamaa walitti qabnee fatwaa irra goona ulamaan ganaa walitti qabdee ati jimaa amata 100 meeqaa namni jiraateen kanarra fatwaa baaftus hin jiru ifilleen sobin kan eeggatu ajaa'iba nattaa fatwaa ganaadhaa akka oromiyaatti walitti dhufanii fatwaa godhanii akkana fatwaa godhan jee hasan eeggatus innummaanu kanummaan dhalatee addunyaa tanarra deemuu an dhaladhe mon dhaladhe ka fatwaa fi eeggatu nan fakkaata saniifuu min al-ilmi an ya'rifa ar-rajulu qadrahu jani namni sadarkaa fi beekee dhaabbachuudhaaf gaarii yeroo gariin maas wanni ajaa'iba natta'u ulamaadhaa dhiisaa duuba ulamaadhaa dhiifameetu gamtaan ulamaadhaa bakka takka dhaabbatee feetan xayyaaraan feetan makiinaadhaan jee ulamaa tamimmaas tolchuuf yaadanii ulamaa artifishaala biraa tokko tolchuu yaatan moo kafee ka tolchuudha yaatan ulamaa'iin isin harree isaan asitti irraanfattanii dagattanii isaan gubbaadhaan dhuftanii fatwaadha goona jettanii akkasi qoma dhiibdan san bar ulamaa'iin biyya su'uudiidhaa ka akka Useymiin yeroo ulama gaafataman waa'ee jimaadhaa nuti waa'ee jimaan beeynu jallaal ulamaa dhugaadhaa ulamaa'ii biyya saniitiif dhiifna ja'a ulamaa'ii biyya saniitiif dhiifnaa isaanii waa'ee jimaadhaa beekaa ja'a isin deebitanii ulamaa'ii tana tolchuudhaaf yaatan moogana moosamii akkasi gabbuusuudha yaatan nama soobuu bira qottanii ifin sobinaadhaa keessaa bahaadhaa isin hin jennu ergaa xumuraa tanin jechuu barbaadu nama ifiifuu ooyiruu isaa keessa jimaan jiru nama deebi'ee yookaa ooyiruu fira isaa keessa jiru ka ifiifuu yoo magaalaa dhaggalees waa'uma jimaa san dalagachaa as bahee ka arra protokoola jee tottolfatee qaqqaanfatee waa'ee jimaa kan dubbannee waluma eegu ka walii eegu booddee siinii haraami jechuudha ta'anii ummanni kun si eeggata hawaasni kan kee kun si eeggata yoonii fi akkuma isaanii kana jechuu ka keessaa qabaatu taatees as bahe yookiin ammoo cal jettanii illee cinaa babaa'uu cinaa deddeemtanii tanamaarreen jiinaa laalanii ergaan kiyya gabaabduu narrallee laalinaadha hanga yoonii fi haraami jechuu san irratti adillaa hadiisaa quraanaa fidde faalarraasi walayni amma duraas isiniin irra deddeebi'aan oollu laakiin ammoo qowli tokkochii funaanaa kijiba soba buhutaana uumaa fooqirraa utaala jechaa waan nuti beeynu diimtuudhaan gurraatti jechaa gurraachiidhaan diimtuudha jechaa namni si dhaga'u hin jiru ciqilee sayyoon fedha dhaqqabdee ifarraa biisiin jenna naamusa keessan godha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.